Waaqa abbaa kan jedhamu eenyudha? Allah. Alatti gadi si haa baasu. Afaan Oromiffaatiin nattaasa'i. Ani mucaa Oromooti. Rabbi. Afaan Oromootiin nattaasa'i siin jedhe. Rabbi jechuun afaan maaliiti addoo? Afaan Oromootiin akkasirraa jedhutti daayireektii isaa naa hiikii waaqa abbaa jechuun eenyudha? Waaqa abbaa jechuuni. Waaqaaf lafa uume waaqayyo miti abdii macaafa qulqulluun jallisiin daa'ima si jallisaa waaqayyo. Abshir. Isa ishee qotetti geessi mastaa akkatti namatti qabu. Yoo Sillaasee jedheetu Sillaasee jechuun hafuura qulqulluu eda'uu ilmaa eda'uu abbaa yoo jedhee macaafa qulqulluudha jiraate amma sammaa dhaqee qalbii jijjiirradhee soowaaf sagada guyyaa 40 galee dhiifama sittan balleesse yaa Yesuus yaa hafuura qulqullu yaa abbaa jedhee sadan isaaniiyyuu kadhadheen waldaatti deebi'a dhugaa rabbiyan. Mikinaatu an mataa koofan jiraadha malee an eenyuuf hin jiraadhu. Hordoftoota amantii Islaamaaf hin jiraadhu, hordoftoota amantii Kiristaanaaf hin jiraadhu. Abdii yoo bade mataasaaf, yoo tole mataasaaf kanatti nan amana. Addisuuf illee waan hin godhu hin qabu, nama kan biraaf illee waan hin godhu hin qabu. Garuu waan tokko sitti hima addee perfect ijaaf ijatti harkaaf harkatti Sillaasee jedhee macaafa qulqulluu irraa lafa jiru. Sillaaseen waaqa hafuura qulqulluu, waaqa abbaaf, waaqa ilmaa, sadan tokkummaa waaqayyoo yoo ta'an isaanis waaqa tokko waan jedhu macaafa qulqulluu irraa baasinatti agarsiisi. Sillaasee jechuun hiika biraan qabu tokkummaa jechuudha. Macaafa hin jiru ka Sillaasee hin jiru. Qo'i dhaggeeffadhu. Maal jechuudha? Eenyummaa kee maqaa kee koo ilaa bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal arginaan isaaniin jedhee hin naqani. Yeroo isa arganii hin sagadaniif kaan garuu hin mamani warra akka keessanii. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftum anatutti si dabale parastaamoliidha fudhadhu. Yoo itti dabalame macaafni qulqulluu maal ta'a yoo irraa irratti maal ta'a? Parastaamoliidha fudhadhu natutti si dabale. Macaafni qulqulluu yoo dabalte maal ta'a? Yoo itti dhiste maaltu ta'a? Liqimsi. Liqimsu hin barreeffamne liqimsu. Kaasutti baattan dhaggeeffadhu. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti sanaaf kennameera. Egaa'edha. Ilaa ishee kana qabadhu. Egaa'edha. Dhaqaa maqaa abbaaf ilmaatii kan hafuura qulqulluutiin isaan cuubuudhaanii saba hundumaa bartoota koo godhaa'edha. Iddoo kana irratti kan inni nutti himu tokkummaa. Waaqa jechaan jiru ka. Waaqa jechaan malee maqaa waaqa hafuura qulqulluu dhaggeeffadhu laa. Maqaa waaqa hafuura qulqulluu, maqaa waaqa ilmaa, maqaa abbaatiin dhaqaatii barsiisaatii duuka buutota koo godhaa jechaan jiru. Maqaa waaqa hafuura qulqulluu, maqaa waaqa ilmaa, maqaa waaqa abbaatiin dhaqaatii cuubaa duuka buutota koo godhaa. Waan bareedaa fidde. Ilaa maqaa waaqa abbaa eenyudha maqaan abbaa sun waaqa abbaa kan jedhamu eenyudhaan? Allah. Alatti gadi si haa baasu. Afaan Oromiffaatiin nattaasa'i. Ani mucaa Oromooti. Afaan Oromootiin nattaasa'i. Rabbi. Afaan Oromootiin nattaasa'i siin jedhe. Rabbi jechuun afaan maaliiti addoo? Afaan Oromootiin akkasirraa jedhutti daayireektii isaa naa hiikii waaqa abbaa jechuun eenyudha? Waaqa abbaa jechuuni. Waaqaaf lafa uume waaqayyo miti abdii macaafa qulqulluun jallisiin daa'ima si jallisaa waaqayyo. Abshir. Isa ishee qotetti geessi mastaa akkatti namatti qabu. Waaqa abbaa jechuun waaqa isa waaqaaf lafa uume moo isa miti? Waaqa isa waaqaaf lafa uume isa qobaasaa jiraatu waaqa kamillee of biratti kan hin barbaanne. Eenyu wajjin jiraataa siif hin jenneen. Eenyu wajjin jiraataa siif hin jenneen. Eenyu wajjin jiraataa. Waaqa abbaa jechuun isa waaqaaf lafa uume moo isa waaqaaf lafa uume miti? Waaqayyo abbaa jechuun Isaayyaas 43 irratti akkuma dubbatu hin fudhadhu. Waaqa abbaa jechuun isa waaqaaf lafa uume moo isa waaqaaf lafa uume miti? Naawunjii isa malee. Naawunjii sin dhagawan afaan Oromoon natti dubbatu. Isuma. Isa waaqaaf lafa uume. Waaqa ilma jechuunoo? Hin beekan. Egaa asittiin sitti hima. Waaqa ilma jechuun ilma waaqayyooti. Akkas jechuun Iyesuusi.